Hayyeen ashamaa jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal abiiluuf nagaan araarri waaqayyoo lafaaf bakka jirtanitti akkasumas obboloonni koo musliimaa kan taatanii nagaan rabbii lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa ani nagaa guutuun qaba galanni waaqayyoof haa ta'u isin birallee nagaa guutuu nagaa irraa hafaan akka jiru abdiin qaba. Guyyaa har'aa waan bareedaa isinii qabadhee dhufee jira. Jaallatamtoota kiyyaa anaa wanta rifeensa keenya nyaata rifeensa keenya akkuma nuyi rifeensa keenyatti nyaata qoonqoo keenyatti akkan coologne akkan dadhabne akka nyaanni nama barbaachisu akkasumallee rifeensa keenyaaf illee nyaanni ni barbaachisa waan ta'eefu isiniif qabadheen jira. Akkuma nuyi nyaata barbaannu rifeensi keenya illee nyaata barbaada. Kunoo haala kanaan nyaata rifeensa keenyaaf bareedaa ta'e haala bareedaa ta'een faayidaa hedduu yookiin bareedaa irraa argannu isinii hojjedheen dhufeen jira. Maalimmoo maalirraa hojjetatte waan ani yeroo hundumaa kan isinitti immoo waan ani ofii kiyya itti fayyadame malee tasa akka fayyadamtan hin barbaadu. Ofii kiyya itti fayyadamee irraa booddee faayidaa isaa argee immoo isinillee akka itti fayyadamtaniif isin gorsaa jechuudha. Shakkii malee akka itti fayyadamtaniif. Innaa guyyaa har'aa deemnee walumaanii haala itti hojjennu walumaan jenna. San dursa immoo kabajamtoota kiyya warri har'aa gara chaanaalii kiyyatti dhuftan immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuun gara maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Warri immoo na hordofaa laayikis naaf gochaa, sabskiraayibis naaf gochaa. Akkasumas immoo obboloonni kiyya sheer gootanii na jajjabeessaa jirtan immoo barri keessan haa eebbifamu. Hedduu isin galateeffadha. Galatooma isiniin jedha. Amma daariktuma gara hojii keenyaatti galla walumaan deemnee haa ejjennu na hordofaa isiniin jedha. Turtiin keessan ani wajjin haa ta'u. Amma yeroo gara hojii isaatti gallu wanta nu barbaachisu ulaagaalee nu barbaachisan jedhan isiniif qabadheen jira. Innis maal yoo jettanii jalqabarratti kunoo waan kanadha. Waan kana namni hin beekne hin jirtanii. Maqaan isaa Oromiffaatiin sunqoo kan jedhamudha. Amaariffaatiin immoo abishii, Arabiffaatiin immoo helbaa kan jedhanidha. Warreen kana namoonni baay'een kan mana hin amnetu jira. Irra caalaa mana Arabaa keessa baay'eetu jira. Akkasumas immoo kunoo fresh yogurtii yookiin immoo itittuu isa jennu fresh yogurtii jechuudha. Mana Arabaa keessa kunis ni jira. Akkasumas immoo killee etu nu barbaachisa. Warreen kana haala ani ittiin hojjedhu immoo haala bareedaa ta'een isin hagaa isin gahu. Amma kunoo maankaa sadii maankaa guddaa yookiin immoo fal'aana guddaa saawwatiin toonaan shoorbaatti sadii qopheessadheen jira. Inna yeroon qopheeffadhu haala kanaanii birdistii bareedaa qulqulluu ta'e maaliif rifeensa keenyatti goona waan ta'eef isatti qulqulluu itti naqadhaa isiniin jedha. Jaallatamtoota kiyyaa kunoo haala kanaanii eegani as naqadheeti kanammoo nammiica maaliif rifeensi keenya qulqulluu ta'uu qaba. Yookiin tiraapa yookiin immoo waara qabaachuu danda'a waan ta'eef miiceetii walitti deebina. Amma haala kanaan miicadhee bareechadheen jira. Maaliif rifeensi keenya qulqulluu ta'uu ijaa qabuuf jecha nammiicee jechuudha. Waarasaa irraa miicama maaliif Piroosesoota baay'ee keessa darbee waan as gaheeruu fi miicamuu qaba dirqama. Akka miinyeen immoo kunoo bishaan ani ho'ifadhee kaawwadheeru jira. Bishaan gallaayyaa yookiin immoo wanta itti ho'ifamu haga isin gahu kunoo haala kanaan bishaan itti naqadhee abiddarra kaawwannee yookiin qabbanarra keenye walumaan ilaalla maalirra akka geenye na hubadhaa hamma dhumaatti na hordofa. Kunoo amma egaa abiddarra kaawwanneeti haala kanaan toshishinee danfisnaa jechuudha. Akka inni seeraan akka gaariitti bilchaatutti kunoo akkasittiin bilcheessuu qabdu isiniin jedha. Hamma dhumaatti na hordofaa maalirra akka geenyes walumaan na hordofaa isiniin jedha obboloota kiyya. Amma kunoo erga haala kanaanii sunqoo yookiin abishii keenya yookiin helbaa keenya bilcheessine helbaan xiqqishuun ishee baay'ee tokko ta'a yeroo
isinii qopheessita baay'ee tokko ta'a. Bishaan xiqqoo ishee bishaansaa kunis bishaansaa nuuf faayidaa hedduu qaba. Saniifuu amma wanti nu barbaachisu kunoo kallaaxa yookiin immoo maashinii itti daakannu qopheesseetiin jira. Na hordofaa jaallatamtoota kiyya isiniin jedha. Amma daariktuma kunoo sunqoo koo as naqadhaa jechuudha. Kunoo dhaganii kunoo as naqadheeti kunoo isinitti agarsiisee shisma kunoo fireeshuu gaardii yookiin immoo zibaatii kana baay'isee wal keessa akkasittiin akka qal'atuu fi haala kanaan godhadheetiin jira. Darbee isin egaa akkasitti wal keessa gootanii as naqattu haga isin ga'u haga nu ga'a jettanii yaaddan jechuudha. Amma ani haga naga'u qofaa itti naqadheetiin jira. Darbee immoo kunoo killee kiyyallee asuma itti naqadhaa. Harki koo tokkodha waan ta'eef viidiyoo gidduu tanaaba. Kunoo amma haala kanaanii killee kiyya as keessa godhadhe maaliif xiqqoo harki koo tokkodha viidiyoo kaameraa yeroon qabu waan na dhibuuf jecha killee kiyya walumaan asitti naqee jira. Killee lamaan itti godhadhe isinitti argisiiseera. Kunoo haala kanaanii kana maal goonaa daakee kallaaxan yookiin immoo haalitti daakamuun daakeen isin argisiisa haala itti fayyadamasa. Kinoo amma erga daakadhee haala kanaanii daakadheetiin jira. Hundumti keessan na hordofaa isiniin jedha. Akkasittiin bareechee kallaaxan daakee. Kinoo hordoftoota kiyyaa egaa kunoo kana fakkaatee kunoo saayinaa bareedaa yookiin qulqulluu nu fayyada jenneetti naqanna. Anamma kunoo kanatti naqadhaa jechuudha. Waan isinitti toleetti naqachuu ni dandeessu. Hanuma qabdanitti jechuudha. Amma nagaa jee amma qaba jeetti naqadha. Sunqoo baay'ee tokko baay'ata. Kunoo kana fakkaata. Darbee isatti immoo aansuunii kunoo kanatti maal naqannaa zayituunii yookiin immoo weeraa zayitii isa jedhanii kunoo mana arabaa baay'ee injira mana nama kamiyyuu kunoo haala kanaan toshitanii wal keessa gootu wal keessa goona. Kunoo akkasitti egaa wal keessa godhanneeti akka dhadhaattidha. Amma wanta tokko wanta ofii kiyya hojjetadhee dibadhee isin argisiisaa na hordofaa walumaan deemnee dibannee ilaalla bu'aasaa wajjumaan na hordofaa. Hayyana hordoftoota kiyyaa kunoo deebi'ee ufeetiin jira. Egaa har'a rifeensa kiyyaa ani isinuma funduratti hiikee fileen isin argisiisa. Akkamitti akkanarraati rifeensi kiyyaa akka buqqa'ullee dhaabbatee akkasumas immoo akka caccabullee dhaabbatee baay'ee lallaafaa akkanaaf ta'ellee isinitti argisiisa. Kunoo amma isinuma biratti eengaddaa zayita dibadhee isin argisiise. Kunoo amma immoo har'a immoo maaskii osoo hin miiciin dura amma zayitan eengaddaa dibadhee isin argisiiseera. Har'a immoo gaa osoo hin miiciin dursaa ananii isinitti argisiisuu barbaadudha. Kanaafiyyuu shakkii tokko malee bakka rifeensi keessan akkallee isin jalaan bubuqqaane isin jalaa hin caccabne akkasumas baaldineesii daanjireesii adda addaa rifeensa keenya akka rifeensi keenyi balaa tokkoof illee hin saaxilamne isiniif qabadhee dhufeen jira. Hordoftoota kiyyaa warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan nooraa isiniin jedha. Manni kun mana barumsaati. Walirraa barannaa waan namni tokko beeku dhiisuu danda'a. Kunoo ani erga maaskii adda addaatti fayyadamu jammaree kalaaf marraa dhaabbatee jira. Rifeensi kiyya hin buqqa'u hin caccabu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kunoo dhugaadha. Ilaaltanii mirkaneeffachuu dandeessu. Isin birattanii kee yeroo hedduu rifeensa kiyya haala kananii ashamee qibaatiitti godhee immoo deebisee ashamee kaa'u. Kunoo yeroon filullee tasallee nan morkatu alatuun sirriitti seeraan haala kanaan akkasitti naafilama akka barbaadetti lallaafee jechuudha. Amma kunoo egaa daariktuma hin ilaaltu fuula keessan duratti kadhanii fila'e jechuudha. Hundumti keessan shakkii tokko malee akka itti fayyadamtanii barbaada. Jaallatamtoota kiyyaa kunoo kunillee akkanuma. Yeroo filuu wanti tokkollee hin jiru jechuudha.
dura rifeensa kiyyaa harkaan qabu yoona qarqarri isaa kun walitti giqqi jedhee yoo dhaabbate ishiin jedhu jechuudha. Kunoo amma haala kanaan yeroo fiduu akka ajaa'ibaa tokkotti kunoo kana fakkaata. Ilaaltanii akka ajaa'ibaatti. Baay'eellee naa eerateera akkasumas immoo hin caccabuu isiniin jedha jaallatamtoota kiyya. Hundi keessanillee akkana ilaaltanii itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Wanti ammaani rifeensa keeyyarraa filee baasee dhugaadha. Fuuldura keessanitti waan ta'eef jechuudha. Dura harki kiyyan baatu baqa yaani caccabee jechuudha. Yoona inni lafatti harca'u ajaa'iba. Inni buqqa'ummaa akkana harkaan qabuuf harki kiyya otoo zimcee harkise irraa luqqa'ee uumaa ture. Kunoo dhugaadha. Dhugaachuma kana haan isheen baate. Innaa hundi keessan akka shakkii tokko malee itti fayyadamtan abdii guddaan qaba obboloota koo isiniin jedha. Innaa yeroo hundumaa rifeensa kiyya bakka lamatti hireetiin dibadheen isin argisiisaa. Kunoo haala kanaan akkasittiin egaa akkas gootanii kunoo haala kanaan asitti fiddanii qabsiifattuu jechuudha. Egaa kunoo akkasitti qabsiifattaniiti wanta dibadhuu fi fidadhee dhufee kunoo kana jechuudha. Tokko tokkoon na hordofaa itti diddibadhee isin argisiisa. Akkuma dhadhaatti akka dhadhaa dibannutti kunoo akkuma dhadhaa dibannutti dibadhee isin argisiisa jechuudha. Baay'ee tokko rifeensa keenyaa fi baay'ee faayidaa guddaa tokko qaba. Faayidaa guddaa toshitanii maasaajiillee gootanii dibachuu qabdu yeroo hundumaa. Yeroo dibdan jalarraa haga qarqaraatti jechuudha. Kunoo rifeensa keessan keessa qarqara isaa bichaa otoo hin taane akkasittiin keessa isaallee kunoo akkuma yeroo dhadhaa dibattanii akkasittiin itti dibattu. Wayyaa keessan yoo itti ta'ee rakkoo hin qabu. Yeroo hundumaa wanta isinii yeroo itti dibattan wanta miiccattan wayyaa keessan malee wanta ittiin baatanii hojii dalagdan miti jechuudha. Kan itti dibattanii kaatanii an itti dalagdan immoo qayyarattu. Maaliif sunqoon yookiin abshiin xiqqoo foolii badaa qaba. Fooliin isaa badaa das naman jedhu. Kunoo haala kanaan akkasitti baay'ee nama dhibu. Waanuma xiqqishuu tokkorraa dibattanii itti fayyadamuun ni dandeessu. Hordoftoota kiyyas toshitanii kunoo haala kanaan akkasitti dhidhiibuu qabdu. Dhidhiibaa barbaachisa. Darbee immoo masaajii barbaachisa. Egaa buqqeesaa keessa kunoo akkasitti saaqxanii kunoo akkasitti forofoliillee tasa sinirraa balleessaa jechuudha. Maaliif faayidaa guddaa qaba sunqoonii. Dookteriin illee isinii ajaja. Dookterillee akka sunqoo itti fayyadamtan bishaansaa zayitii wajjiniin akkasittiin dibannaasaa guyyaa biraa qo'isiniin argisiisa. Bishaansaas akkaataa itti dibatanii jechuudha. Kunoo haala kana akkasittiin dibattu baay'ee bareedaadha. Isiniin jedha na hordofaa hanga dhumaatti. Kunoo haala kanaan akkasittiin toshitanii dibuu qabdu. Masaajiin barbaachisaadha. Kunoo ani bareechee dibadhee jira. Isinis haala ani ammaa itti fayyadame kanaan akka itti fayyadamtanii abdiin qabaa obboloonni kiyya. Asiinis haaluma isa sanaatiin jechuudha. Kunoo itti dibuu dandeessu. Mulaazim bakka lamatti hiruun kiyya illee keessa isaa kunoo qarqara isaa addanatti illee toshitanii
keessa liccisiistanii dibuu qabdu. Baay'ee isin fayyada. Haala kanaan akkasittiin tolchitanii akkasittiin wal keessa akkasittiin jechuudha. Haala ajaa'ibaan amma ani viidiyoo irraa kutaa waan jedhu sababiinsaa akka viidiyoon hin dheeranneef isin immoo irra tursitanii baay'ee masaajii gochuu qabdu. Rifeensisaas buqqeessaas faayidaa guddaa akka isiniif godhatuuf jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Akkas gootanii seeraan haala kanaan akkasittiin gadi wattaniiti maal gootu uffata keessan hin balleessa isinitti himee jira. Hundumti keessan haala kanaan egaa akkas gootaniiti wayyaan keessan akka foolii hin godhannetti akkas godhaati. Haala kanaan akkasittiin qabsiiftanii kuna bareedu. Haala kanaan akkasittiin egaa bareechattanii xiqqoo kuna asirraa akkas godha. Kanaas isan booddee kunoo pilaastikii yookiin kiisa barbaadan itti gootu jechuudha. Kalesna akkasittiin yoo gara hojii deemtu ta'e immoo kunoo akkasitti shaarbii isin barbaachisu shaarbii itti gochuullee ni dandeessu. Maaliif yoo ho'ee xuruudha keessanuu gala waan ta'eef haala kanaan obbolootiin kiyyaa hundi keessanillee akka itti fayyadamtan abdii guddaa nan qaba. Yeroo miicu isinitti argisiisu kanaan dura isinitti himeen jira. Haalli iddootti ani miicadhu suni kaameraa naa kaa'uu hin danda'u yookiin ifaanillee akka garaa kiyyaa miti. Kanaafiyyuu saayitii tokko qofa ofirra tursitanii shaamboo rifeensa keessan wajjiniin deemu. Yaani rifeensi keessan yoo lallaafaa ta'e adii shaamboodha. Yoo rifeensi keessan immoo diraayii ta'e yookiin gogaa ta'e immoo hanjismii hanqnaa saabunaa dhaqnaatiin itti miicachuu ni dandeessu. Saayitii tokko ofirra tursitanii isa booda saabunaa isinitti toluun miicachuu dandeessu isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa haga ammaatti kan hordoftan hedduu isin galateeffadha. Galatooma like share subscribe immoo hin irraanfatina. Hanga turtii biraan walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jaaladha. Ciao.